وأنا جاي شيخ. ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون أموالهم gaariidha gaariidha sadaqatu alladhiina yunfiquuna amwaalahum goona sadaqaan warreen horiiwwan isaanii kennatanii fi sabiilillaahi في سبيل الله. akkuma kan duraa saniinis seenna jechuudha. Isiin kun ibsa kennite jechuudha. Kennaan ammaan duraa sun akkaataan isaa akka kamii kan jennu irratti kennaa jirti jechuudha. Alladhiina yunfiquuna jechuudha. صدقة نفقة الذين ينفقون تقوى إنفاق الذين ينفقون هن ورين كنتني أموال مروان إنساني في سبيل الله خرى الله خيثة كنتني ثم لا أران يتبعون خمدوب النساني قاي وهي جهاد سيدنا في ودو اللي خمسة وتعطي قرآن قلموا أبون جهاد خيس يتكلم بدأ جدا تدافني جيلا خن عندي مكون جتشورا قال لي نساء sadarkaanii dhufaa yaada jedhamu qabani. Kanaafuu inni fi sabiilillah karaa Allah keessatti summa laa ثم لا يتبعون duuba kajalan oofne ما أقول kajalan oofne jechuudha. Maa anfaquu waan namoonni sadi Allah subhaanahu wa ta'ala isaan hin dubbisu gara isaanillee ilaalu dilawwan isaanirrallee isaanin qulqulleessuu ja'a isaaniif azaaba guddaa ta'etu jira ja'a. Inni tokko mannaani ka hogguu kennu kennaa isaa sani namicha san irratti himatu jechuudha. Tokko isa kana. Walaa azan ولا أذى. azallee kajalan oofne jechuudha. Namicha kenneef san azaa godhuu jechuudha. Maalifi irratti dheeratee annama akkanaati gaafa kaanis wantoota akkanaa jalaa si baase silaan dhumtan isin silaa akkana taate je'ee himannaa fi irratti dheeratuu fi arraballee azaa godhuun jechuudha. Isa kana laatana deebisuun lidalalata ala shumuri nafiyaan zaayidatun litokkidi nafi hajaan kana jechuudha. Manni dura dursuun ammoo namarratti himatuu kana hedduu heddummaataa ja'a jirani. Waan kennan jala kan hin oofne himannaa fi walaa azan azaa godhullee akka jala hin oofne lahum ajruhum لهم أجرهم. gaariidha. Gaariidha. Summaan tun ammoo izhaaru tafaawuti jedhan beena al-infaaqi fi wa tarkil manni wal azaa jedha. Saniifi laalis zamanii miti jechuudha alaa aslihaa. لأنه لا يمكن زمن خيسة تراخي زماناتي متي سنتون جيتشو أسني سيسا وان تايفي أما كن تفاوتا والدبرينسا وخنته في خنتني همنا في أذال كسو خنا في خنانا كسين مرة هفته همنا قلتي أما أنت وأن تركوا خير من نفس الإنفاق isaan lamaan lakkisuun sadaqatu sanirra jechuudha irra caalu jechuudha. Maalifi namarratti himatu osoo hin ta'in inni kun sirrii miti yaada jedhamu qaba.
قالت لنا مجلا بالليسي لهم أجرهم إسانيف قالن إسانيف جرا عند ربهم ربي إسانيف برات إسانيف جرايا ولا خوف عليهم ربي براك أبان هقو جانيسي عظيمة خنجا وانتخن أكا بلاغان إسانيف جودا خان خندوبا ربي إسانيف برات يجون أتمو أنو برا فلت إسا تقومبر إني جبان تقويوجي أتمو أكنا متي رفتيت من برا فلت يو خجا أنتاتي وانتخن قيسا jabeessuu fi sadarkaa itti godhuu keessatti jira jechuudha. Walaa khawfun alayhim. ولا خوف عليهم Sodaa waa isaan irratti hin taane jedha. Fiddaareeyni ولا goona. هم Fiddaareeyni keessatti isaan irratti hin taane sodaa isaan irratti hin taane jechuudha. Maaliif nakiraa tanaatu siyaaqa nafii keessatti argame isin tunis. Walaa khawfun alayhim illee. Kanaafuu jechuudha sodaan takkallee waa isaan irratti hin taane addunyaa fi akiraa keessatti jechuudha. Walaa hum yaxzanuun. ولا هم يحزنون Isaan sun ka yaaddawanillee waan taane jechuudha. Yaannillee hin jiru jechuudha. Bifa kana yaanni tokkolleen isaan irra hin jiru. Milkii guddaadha milkaa'anii kan jiru lafa kaa'aa jira. Haaya قول معروف jecha beekamaa taheetu ومغفرة araaramaatu jechuun nama araaramu jecha beekamaa ta'ee fi amanniin ta'in hazaan ta'in sanga jecha beekamaa ta'ee fi nama araaramuutu jedha duuba. خير Maal godhuu isaati jechuun qawlu macruufni kun sifa qawlii kanaati. Mutadaatu hayyamsiisa jira. Maqfiratuun ammoo irratti axxafame. Waan kana ta'eef jechuun rakkoon takka hin jiru. Lisaana bareedaadha jennee ilaalla. Amantaadhaa arabiyyaan isaa sadarkaa olaanaa irratti jira. Seera guuttatee jira. Wanti takka hin hafne. Qawlu macruufni jecha beekamaa tahee fi maqfiratuun nama araaramuutu khayruun irra caalaa min sadaqatin. من صدقة Sadaqarra santu irra caala jechuudha. Sadaqatanii azaa nama godhuu akka namarratti himatuu san mindaan isiin bada waan ta'eef jechuma beekamaa ta'eetu ridaan allaa keessatti beekamaa ta'e jechuudha bareedaa jechuudha. Eenyurraa jechuu kadhatamaa kanarraa jechuudha namicha kadhate kana jechuudha jecha beekamaa taheetu wama firatuun ammallee namaaf araaramuutu nama tokko gartanii gaariidha namaaf araaramuutu nama wal dhaban tokkoof dhiifama godhanii araaramuutu khayruun irra caalaa min sadaqatin. من صدقة Sadaqaa yatba'uhaa azan. يتبعها أذى Azaan jala deemurra irra caala jechuudha. Isiin sun sadaqattus mindaa siin qabdu. Azaan jala deemu. Kan gartanii manneen jala deemu sanirra jechuma beekamaa ta'eetu namuma araaramuutu irra caala sadaqaa isii jala nama azaa godhuun namicha kennaniif sana azaa godhuun jala deemurraa ja'a jira jechuudha. Mee jechi beekamaa ta'e kun maali yoo jenne isa kana qajeelchisa. Akka anis watarjatu maa hin dalla aboo rabbi si haa kennu atis numa argattaa homaa rakkoon hin jiruuti. Yeruma gabaabaadha gartanii rakkatta malee ja'aani. Ifiifis ammoo الكلمة الطيبة صدقة كما جوهنا وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طريق كما جنوخا أنا أبو مال جدا بفسني جيتشو لم تخنا اللي وربي بلا تجرو خجل تيسي بو هرسي على غاري دنگم تيسي وما ركون انجرو أنا سانغان قبو سماتن كناتي أما أركان قبو وما ركون انجرو أجيتشو دا تكاو ربي سياخنو اللي نمجي أولين أسمى خيسا سينا يجودا مالي في يجودا صدقاتك صدقاتني himannaan jala deemuun azaan jala deemuun kun min daballeessa waan ta'eef isa kana mindatti argatan yoo waan ta'eef kanaatu irra caalaa yaada jedhama lafa ka'a. Wallaahu ganiyyuun. والله غني Allah subhaanahu wa ta'aalaa dureessa jechuudha. Bainam mutlaqii jedhan kana dureessa. Waan kanarraa dureessa. Waan kanarraa dureessaa mitiin qabu qaliin subhaanahu wa ta'aalaa guutumatti dureessa jechuudha. Gammaan tana waan dhabe takkaa'uun qabu. حليم حليم وبصر الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا
يا ورين أماني لا تبطلوا صدقاتكم صدقاوان تيسن إفجلان بلسنا دوب صدقاوان تيسن إفجلان بلسنا كان جيتشوني قالت سنين أبدان اتفاجئ دمس نيل أبدان جيتشودا صدقاوان تيسن إفجلان بلسنا بالمن بالمن والأذى نامي سنرتي همتودان والأذى نامي سن أذى قوتني الربسو فآن rakkoo adda maal faa keessa jirta oduman sitti kennuu baadhee silaamatti akkanaa jedhanii jalan balleessine jechuudha jara lamaanii. Akka jarri lamaan wal birallee ta'uu baatan manni qofallee azaa qofallee ni ta'a jechuudha. Walirrattis ni ta'a if jalan balleessina. Kalladhi yunfiqu. كالذي ينفق ماله Gaar ibxaalan ka ibxaali alladhii jechuudha yunfiqu maalahu. Balleessuu akka isa balleessuu akka isa balleessuu akka isa balleessuu kalladhi yunfiqu maalahu balleessuu akka isa balleessuu kan sadaqatu horii isaa kan sadaqatu jechuudha duuba. Yaa akkana goon bifa sanitti hin fakkaatinaa jechuudha balleessuu akka isa balleessuu yunfiqu inni suni الذين ثم كصدقته ما له هريسا كصدقته رئاء الناس رئاء الناس نما قرتني قاري ديچورا قرسيفنا جيچا كصدقته جيچو مالي بني قرسيفتان كونيسي شركي لقطه في وقاتك آجن جرا إنه كونس بلس جيچو أكو مني في أزا خانتي قرسيفنا نبلس أكو مساني هو أنا دقايني بلس مالي ربو ما خنو يوتاتي مالي بفخانة جيچورا akka inni isa san jala inni sun balleessu akka isa sanii hawajahallaahi sababa akhiraan hamillee san gartanii akka isa sanitti if jalaan balleessinaadha. Sadaqaawwan teessan if jalaan balleessinaadha jedha Allah subhaanahu wa ta'ala. ولا يؤمنون بالله Akkasani duuba. Yaada. والهمزة الأولى أين الكلمة جانين رئاء بوجن همزة لما قبح ذاتما كلمات لأنه من رئاء سن الرأي والأخيرة جت رئاء قبودات نمو بدل من الياء جان يأتي الراب كبوت الوقوع يا طرفا يتوان أرقمت جتة بعد ألف زائدة جتشورا كالقضائي كجن خانا أكسن دوبا ولا يؤمن ولا يؤمن بالله بالله إنكم واليوم كألات أمن الآخر واليوم الآخر ويا الدنيا تنا بالعبودات تسخن أمن جتشو إنه كل منافق أو يأجر أكبر فسنتي إسنت بجلان بلسين هذا جرى لما سن بجلان بلسين هذا أكيد إنه كوني أرجسي فنا خنان بجلا بلستي بجلا بلستي جورا بلستي أكو مثلا أنا دعاني دي خراباتي خرابيرات سينا إن سنسني بلس وانته في إني لما كون إني بلسا إني ريا في سبحان كون سني بلسا إنه كون مربيتون أمانة منافقة ولا يؤمنون سن خلين أمانين بالله الله في اليوم الآخر ويا آخرة خلين أمانين جيتشو فمثله فمثله مثل هذا المنافق ومثل صدقته جانين سبت منافق أخنات في فكير أما اللي يجور صدقاء إسا كمثل صفوان كمثل صفوان أكا قرتني قرصاتي جئ مثل قول الله سبحانه وتعالى أكا قرصاتا قرصا جان كان أكا قرصا جان كان أكا قرصا أكا قرقوداتي مجعاتا تودا جي اسم الجنس مجنة أكو جمع صفوانات جنة غاري دي چودا سفا وأصفا والرجوس جرا خنما فجي چودا مسالي نمجوان كان خنيتي في أرجسيفا نمجت خنيتي في سيفتي صدقاء إسا
akka gartanii qarsaati. Qarsaan sun ka akkam alayhi turaabun عليه تراب isa san irratti jechuudha biyyeen ka ta'e biyyeen isa san irratti kan ta'e jechuudha. Biyyee irra jira duuba isa kana. فأصابه Isa sani duuba hani tuqee hatti roobe jechuudha. وابل Ha tuqeen katti roobe jechuudha. Waabilun jechuun jirkan roobaa takkaa'u dirsaa roobaa jechuudha. Kana jechuun rooba hedduu ta'eetu dibii haja'an isa saniitu karratti roobe katti roobe jechuudha. Inni duraan biyyee waa xiqqishoo qabaadha. Haqeetitti roobe hogguu tana hoo biyyee duraan irra jirtu sani irraa dhabamsiise bara. Ya duuba kam ta'e duuba فتركه isa san kataasiseeti jechuudha. Saldan صلدا mucucaataa kataasiseeti jechuudha. Egaa ha biyyeen irra hin jirre jechuudha. Kataasiseeti jechuudha. Maaliif kana jechuun sadaqaan isaa sun isan fayyaddu. Fakkiidhaaf silaan gartanii ammaan tana akkuma maxara gartanii arsaa gartee biyyee qaburratti roobee rooba guddaa roobee roobni guddaan sun biyya san irraa dhabamsiisee garte bifa san oggoo inni sadaqadhaa jiru kana silaan sadaqaan tun tama mindaan itti argatan taate osu qulqulleessee rabbiif jecha jechuudha. Haa ta'u waan kana rakkoo kana jechuudha summii kana barasii kana itti galakkeesseef jecha wanti kun mindaa dhabee fakkiin akkana je'eeti lafa kaa'e jechuudha Allah subhaanahu wa ta'ala. Laa yaqdiruuna لا يقدرون isaan sun hin danda'anii alaa shee'in على شيء waa takka irratti illee hin danda'an jechuudha. Waa takka argamsiifatu irratti illee hin danda'anii. Gaari eenyu مما walitti heddummeessa jira amma walii qabaa jira. Namoota kana meeqa goone tokko maanniidha. Himataa jennee jirra. Tokko mu'uliidha jennee jirra. Akkasii mire tokko gartee maqaamarraa beekama muraa'iidha jennee jirra. Nama sadii isaan kun. Walitti deebifna amma. Laaqdiruuna jechuudha garsiifataan kunii fi himataan kunii fi azaaguudhaan kuni laa hin danda'an jechuudha. Alaa shee'in alaa taasiil ishee waa tokko argamsiifatu irratti hin danda'anii mimmaa kasabu. مما كسبوا Waan carraaqan sanirraa waa tokkollee argamsiifatuu hin danda'an jechuudha. Maaliif galata inuma isaaniif hin ta'u haala kanaan jechuudha. Bifa kanaan jechuudha gaa mindaan ittiin argatanii jalaa badaa bifa kana jechuudha duuba. والله Gaariidha. Akkasani duuba. Bifa kanaan laalla. Wallahu Allah لا يهدي القوم الكافرين hin qaceelchu alqooma alkaafiriin orma kaafirtoota Allah subhaanahu wa ta'ala hin qaceelchu duuba. Orma kaafirtoota warreen kafre munaafiqtoota kun inni gaa rabbii silaafu rabbii sanitti amane waa ibaadumii fiituuf jalaan balleessuu bar shari'aa kanatti bula waan ta'eef orma kaafirtoota Allah subhaanahu wa ta'ala waan qaceelchu jechuudha. ومثل الذين ينفقون ومثل الذين ينفقون سبتي ورين صدقتني أموالهم وروان إنساني فصدقتني ابتغاء مرضات الله ابتغاء مرضات الله جيتشون جالل الله بربادو رفجج جالل الله بربادو رفجج مرضات كن مصدر ردي أرضا جاجرني جالل الله بربادو رفجج خن صدقتني وتثبيتا أما حتى العثماني تهيجان حتى العثماني تهاناني تأكينتو مبسوطة تهيجان بل فهمتو تاتي سلا مربوطة تهو قبدي مصدر وان تهيفي مربوطة تهو سلان قبدي جاجرني حتى العثماني كن متبعي دوبرا كنت كنجرو كن متي يجورا
murteeffamee rasuularraa beekaniitu saniin barreessan jechuudha. Akka kana. Watasbiitan. وتثبيتا Gaari. Masalu nafaqati alladhiina yunfiquuna inneen idaan isa kanaati. Sifti sadaqaa warreen sadaqatu amwaala moroowwan isaanii ibtiqaa mardaatillah jaalala Allah barbaaduudhaaf jecha watasbiitan min anfusihim. وتثبيتا من أنفسهم Amma soo dhugoomsuu lubbawwan isaanirraa taateef jecha jechuudha. Dhugoomsuu lubbawwan isaanirraa taateef jecha jechuudha. Tasbiinni tasdiiquma goona. Sila raggaayisuudha godhese. Raggaayisuu lubbawwan isaanirraa taateef jecha jechuun dhugoomsuu lubbawwan isaanirraa taateef jecha. Maaliifi qabeenya kana hogguuniif kenna iimaana irratti ragga'aniiti bifa saniin jechuun leenjii adda addaa qaba waan ta'eef bifa saniin jechuudha kennan dhugoomsuu takkaa raggaayisuu dhugoomsuu irra bareeda dhugoomsuu lubbawwan isaanirraa taateef jecha kan kennatan كمثل ابتغاء مرضات الله في وتثبيتا كخنة وعلمان كان جيتشا كخنة كمثل جنتين كمثل جنة سندوبا سفت صدقاء إساني سن كمثل جنة كمثل غارس جنة جن أكنما إدو آبتي أساكلتي إيست بربوة بربوة إيه دجي حرم فمت جيجو وساتينا خان إني آبه janna wanni jedhanii fi asaakiltii kana ogguu guddate waan isa jalaa dhuysa duuba. Bifa kana jechuudha. Akkuma maakudu min lafdil jinni wal janiini ja'aniin akkuma jinni ja'an kana dhukatummaa janiin akkuma ja'an kana ulfaan jechuudha waan sattaramuuf jecha daseeti gaa waan if jalaa dhuysa gaa'e akka sifa isa asaakiltii dhaabeti jechuudha. Basaatina dhaabeti bira bu'atin jechuudha. Haramfamatti jechuudha. Haramfamatti. Haramfama hogguu jedhan kana maali akka afaan Oromootti haramfama jechuun dachii takka talagarraa waa xiqqoo ol fuudhamte jira. Ammas gaararra gadi buute jidduu tana jira jechuudha. Dachiin kun jechuudha haramfamatti jechuudha. Bifa kana haaya. أصابها Isiisan ka tuqe jechuun katti roobe waabilun وابل dirsaan roobaa takka hojirkan roobaa diphii haja'an kana roobni gurguddaan jechuudha. Ka isiisanitti roobe jechuudha. Duuba hoo فآتت أكلها waatat isiin sun kan kennite ukulahaa midhaan isiidhaa kan kennite jechuudha. Midhaan isiidhaa ka nyaata gahe anaan ukula jedhanii midhaan isiidhaa kan kennite ضعفين ضعفين dachaa lama kan kennite jechuudha. Isiin dachaa lama kan kennite duuba dachaa lama kan kennite jechuudha. Dachaa lama kan kennite harka lama jechuudha. Silaa yeroo biraa har'aa oomishatan san waan bakka lamatti irraa oomishanii amma oomishni kun bakka takkatti argame jechuudha. Bifa kana. Sababaa gartanii rooba jabaa kanaan jechuudha. Rooba hedduu kanaan bifa kanaattu argame jechuudha. Akhza wabiila ogguu Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa jiru qabinsa jabaa jechuudha. Kunis jechuudha rooba jabaa waabiliin jechuudha. Faayidii isaati waan ta'eef wabiiliin jechuudha faayidii isaati waan ta'eef bifa kanatti ilaalla. Kan kennite jechuun midhaan isiidha kan nyaatamu duuba dachaa lama kan kennite. Bifa kana duuba akka kanatti ilaalla jechuudha. Tuutii ukullaa kulla hiiniin akka juwartee suuraa Nabii Ibraahim keessatti bifa sana jechuudha. Yeruma cufaa'u waan kana kennitee jirti jechuudha. Yeruma cufaa'u wanni akka asaakiltii naqlee fi inabaa jedhan kun wamarraa nyaatan hin dhaban jedhanii bara gizee takka colqa isaan nyaata gizee takka asheeta isaan nyaata gizee takka busirii isaa bargoo isaan nyaata gizee takka ammoo takka bilchaate nyaatan timira kan jedhan kanaafi inaba kan jennu kana bifa kanaan akkasitti jechuudha laalama jechuudha. Dachaa lama jechuun harka lama jechuudha. Sababaa jechuun rooba kanaatiin jechuudha. Guddaa rooba kanaatiin jechuudha.
فإن لم ف- يصبها وابل فإن لم يصبها وابل isiisan yoon tuqin jechuu yoo ittiin roobin وابل jannatin jalbatii sanitti jechuudha yoo ittiin roobin isiisan hin tuqin jechuu waabilun jiil kan roobaa dirsaan roobaa roobni guddaa ta'e jechuudha. Hogguu isiisanitti hin roobin isiin tuqiyya faxalluun. فطل Faaka fi hixalluun jennaan. Isa sanaaf duuba hashashni isaa ga'u jechuudha. Hashash jaangaan. Maaliif rooba da'iifa roobaa jechuudha. Kan hogguun roobu kanas jechuudha. Saaxiliin isaa wanni gadi bu'u kun jechuudha. Xiqqaadhaa jechuudha. Hashasha jechuun qaccacaa gadi duuba qaccacaa gadi waan ta'eef saniitu isaan gartee yakfii xalluun isaa gayaa. Yakfii xalluun hashasha santu isaa gaha jechuudha. Roobni xiqqaa santu gahaaf jechuudha. والله Maaliif egaa namichi egaa waan haala bareedaa haala silaa namni itti milkaa'u tokko irratti daqaa mardaatillaahi wa tasbiitaniif kenne waan ta'eef fudhanii 700 dachawwan hedduu milkii guddaa argate jechuudha. Innaan uummata kanaa rabbii keenya biratti qulqullina guddaa waan qabduuf jecha haalani fayyadama guddaa itti fayyadaman jechuudha. Akkuma amma kaafne waa'ee roobaa guddaa fi xiqqaa irratti kaafne kanaani maaliifi jechuudha faayidaa guddaa fi barakaa guddaa isaanii tahaa jechuudha. Wallaahu Allah بما تعملون bimaa ta'amaluuna jechuun waan isin dalaydan بصير basiiruun Allah subhaanahu wa ta'ala argaadha. Waan isin dalaydan argaadha jechuudha. Bifuma kanaan jechuudha. Waan isin dalaydan argaadha. Quba qabaataadha. Haruummoo wanti ta'uu qabdan if jalaan balleessinaadha. Jabaadhaadha. Waan hojjectan waan firii isinii qabu hojjedhaadha. Allah subhaanahu wa ta'ala bifa karaan waa'ee jihaadaa keessatti egaa haashattii takka Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam namni tokko kenne akkanatti yaabbataniif hogguu kennu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة كلمة يجولا ختامة تقول أميتم بفخنا ويا قيامة كيستي تملكوا تجاجرة بفخنا هني جباتني تاو مخالق أشوف كيستو جيجولا بفخنا نقول جتاني حسنان تك حسنات كان قالت انقل فمتوان تيف دجاران ديمتوان تيف تا واي جهادا سنلي وخيرتو لي تاتي gaariidha bifa kanaan akkasi ilaaluu barbaachisaadha. Achillee ga'uu hin danda'ama. Niyyaan namichaa tollaan bifa kanaan ilaaluu jira. Aywaddu ahadukum أيود أحدكم saa tokkoon keessan ni jaalataayi. Jaalala gaabbi wajji jirtuuni waddii kana jedhan jechuudha. Aywaddu ahadukum saa tokkoon keessan ni jaalataa ni gaabbaa an takuuna lahu jannatun أن تكون له جنة iddoon isaa ta'uu fi gaabbayii gaabbi jaalalti wajjin jirtu gaabbayii من نخيل iddoon isaa ta'uu basaatiin isaa ta'u tadastee jettee waan ifii jalaa dhuysitu jechuudha. Min nakiilin jechuun naklawwan irraa isin sun kataatee iddoon sun wa'acnaabin وأعناب ammas inabawwan irraa tataate تجري isaa ta'u ni gaabbaa ni jaalata. Tajrii tani yaatu ammas min taxtihaa من تحتها jala isiitii tani yaatu الأنهار laggeen hedduun jala isiitii gartee jala isiitii laggeen hedduun tayaatu jechuudha. Laggeen hedduun jala isiitii tayaatu duuba. Laggeen hedduun jala isiitii tayaatu. Sun isaa ta'uu ni jaalataayii jaa jira jechuudha. Laggeen hedduun jala isiitii tayaatu.
مسنودات له فيها له له فيها آية دوبا من تحت أشجار يا جنة بفسن وندي من قامنو إدمان كونو hogguma xuraafuu jechuudha. Inni gaa jala yaa'uu danda'ama jechuudha. Maal asaakiltii kana jalatti jechuudha. Inni kun dachii osoo hin ta'in asaakiltii irra jiru kan baanna waan ta'eef mintaatti ajjaaree irratti waliin ogeessu hin jiru jaa jirani. Jala isiitii laggeen hedduun tayaatu. Lahuu isaaf ni jira duuba fiihaa. فيها Lahuu isaaf kan jiru fiihaa jechuudha gaa jannatii san keessatti iddoo san keessatti min kulli samaraati. من كل الثمرات Kuma samaraata irraa haa jiru jechuudha. Dhufa gartanii gosawwan gartanii firii kanarraa firii asaakiltii kanarraa kan jiru jechuudha. Hawummaan hin jiru akkuma amma nuti jennu kanatti corqaa jira akkasumatti jechuudha gaafa xiqqoo bargaa'ee jira asheeta jira gugugaa jira bifa kana jechuudha duuba. وأصابه الكبر وأصابه الكبر وأصابه دوبا إسا خانتو جيتشودا الكبر دلمتي إسا خانتو جيتشو دلمتي إسا خانتو جيتشودا كبر السن جنو خان دلمتي إسا خانتو وله ذرية ضعفاء وله ذرية ضعفاء وله دوبا قرتي حال إساف تهين ذرية ضعفاء جولوني تتقوتاتي حال إساف تهين جيتشو نميتو خان بفخناغون جولوني تتقشوتاتي حال إساف تهيني جولي تتقشو قبل نقول أما bakka gartanii dulluumi kanatti ijoollee rabbitti kenna. Ammoo iddoo san amma bifa kanaan tartiiba godhateeti bifti kanaa isaa ta'ee jira. Iddoo lamaan minna fedhe waanaa binee kana. Faaya masnuudha isiin tun. Wantummaan keessa dhaban hin jirtu cufa qabdi jechuudha. Samaraata cufa qabdi. Fa'aasaa baha. فأصابها Fa'aasaa bahaa jechuudha. Isii sanduuba kani tuqee إعسار ciisaaruun jechuudha. Bubbeen ka tuqe duuba. Isii sanii bubbeen ka tuqe. Bubbeen ka tuqe qilleensa jabaa ta'eetu bubbee jedhama. Fiihi naaruun. فيه نار Bubbee saniin keessatti duuba ibidda kata'e. Ibiddi keessatti kata'e. فاحترقت Fahataraqaat isiin sun ta gubatte duuba. Ta gubatte isii tuqee ta gubatte garte. Isaa ta'uu ni jaalataa jaba. Isaa ta'uu ni jaalatamu hin jaalatu. Akkana duuba. Isaa ta'uu ni jaalatamu hin jaalatu. Hin jaalatu. Maaliif ganaa amma inni dulloome iddoo akkasillee argamsiisuu hin danda'u. Daa'imni isaa ka amma rabbiin ilmaan itti kenna godhe ilmaan kunis waa dalagatanii tartiiba godhatuu hin danda'an. Karaan dabarreef. Bifti kanaa kuni ni jaalataa namicha kuni jedha duuba. Maal jedha Umar ibn Khattaab masalli kun kan godhame duuba gurbaa tokkoof. Gurbaan kuni nama ammas silaan qabeenya rabbitti kenne. Duuba rabbi subhaanahu wa ta'aalaa sheexaana gara isaa erge. Duuba maasawwan keessatti maasawwan dalage. Hojiin isaa sun jalaa badde duuba. Akkanaa kun isaa ta'uu ni jaalataayi. Jara keenya ijoolleen tunis xixiqqishoodha. Innillee nama dulloome ammaaf ammoo qabeenyi ajaa'ibatti jira. Wanni kun jalaa badde duuba bubbee tanaan jechuudha. Bubbee tana keessa ibiddi jiraaba. Hogguu garii bubbuma akkasitti akka utubaa takkaa jira. Laala amma hogguu deemtu biyya gammoojjii fa'aa jirti. Akka utubatti jechuudha. Samii tana keessa waliin luulluutee deema. Hogguu garii ibiddaa keessa jira. Biyyuma hadiisittuu gaafa tokko darsaan mutateessee qara'utti jirtu kuusa isaan bira qabsiise jechuudha ibiddi sun ibidda achi keessa jiru sun. Bifa saniin isaa ta'uu ni jaalataayi. If jalaa yoo balleesse ganaa ganamichi kunis jechuudha deeffatus hin danda'u bara. Daa'imni kunis akka malee jalaa ta'a waan ta'aniif
akkasitti hojii keessan tolfatuun dirqamaa jechuudhaaf deema. Kadhaalika كذلك misla haadha albayaani akkuma gargar babaasee isinii himuu kanatti jechuu Allah subhaanahu wa ta'ala. Aaya masala kana akkuma gargar babaasee isinii himuu isaa kanatti yubayyinu Allah. يبين الله اسم الإشارة كو يبين الله خنا لا بيان توكو جرى جيتشو مثل هذا البيان جن فوجرا اسم الإشارة ديبيا مثل هذا البيان أكما غرغر باباسو سانيتيجي خانا سلان كجو قدسي يبين الله غرغر باسا لكم اسني غرغر باسا الآيات الآيات غرسوان اسني غرغر باباسا لعلكم تتفكرون لعلكم جيتشو لتتفكرون أكا اسن قدل الله تنيب جيتشا غرغر اسني باسا akka isin gallan laaltaniif jecha gargar isinii baasa. Aya. يا أيها الذين آمنوا Yaa warreen amane أنفقوا sadaqadha من طيبات ما كسبتم gaggaarii waan carraaqxanirraa kennadhaa jechuudha. Gaggaarii waan carraaqxanirraa kennadhaadha. Gaggaarii waan carraaqxan jechuun kun maali yoo jedhan waan bareedaa gartee ka carraaqxan kanarraa bareedaa kennachuu qabdanii. Gaggaarii waan carraaqxanirraa kennadhaadha. Horii naggadaa keessa seena ja'aa jirani horuma naggadaati hojaa jira. San keessatti buute Abdallaa ibn Umar irreen kan kaasu. Gaggaarii waan carraaqxanirraa kennadhaadha zakaa horii naggadarraa jechuudha. Bareedaa kennadhaa jechuudha. Hoosan kennatinaa jechuudha. Bifa akkasiitiin deema. ومما أخرجنا لكم Gaari maaliif xayyibaanni kun akkuma halaal irratti dubbatamtu wanni irratti dubbatame jechuu gaggaarii kan itti das jedhan waan hosa kan ta'in jechuudha bifa kana kennadha. Horii naggadarraa baani. Kanaafuu wamimmaa akhrajnaa lakum waan nuti isinii baafne irralleedha kennadhaadha. Min al-ardi. من الأرض Waan dachirraa nuti isinii baafne irraas kennadhaa jechuudha. Waan dachirraa nuti isinii baafne irra isa sanirraas kennadhaa. Kuni maali yoo jenne waa'ee qonnaati kun amma. Waa'ee qonnaati. Misooma qonnaa kan jennu kana isa kana. Nabataati kana. Kana malallee hoo bakka rabbiin ziqiyaa fi meetetti uume ma'aadina kan jennu hadiisa keessatti kan jedhamu san kuma sani jechuun rikaaza kan jennu dafina jaahiliyyaa jechuudha. Nasiiba yoonii fi argatte luqaxaa gaa warra booda kanaa osoo hin ta'in sun luqaxaa jaamtii jedhanii sun itti ijaafatuu qabda qabeenya namaati. Ka jaahiliyyaa osuma rasuuliin ergamiin bifa saniin dachii tana keessa yoo kabaafatan taa'ellee jara sadeen kana baana. Sanirraas kennadhaa waan nuti isinii baafne irraas dachirraa jechuun sadeen kana baana. Walaa tayammamul khabiisa. ولا تيمموا الخبيث Akkasani. Kun immoo inna anzalnaa ilayka dhikra litubayyina linnaasi zakaan akkatti wajjabuu jira. Wantoota nyaatamu kanarraa akkatti wajjabuu jira. Suguda jaatama shari'aadhaa qabattalaa shanii hoggutee 300 ta'a suguda 300 ta'a. Sanirraa ushrii wajjaba jechuudha. Maaliif ushruma kaamilaatu wajjaba yoo xaaxaa rakkoo adda addaati jechuudha. Hogguu baasu kana wantoota adda addaa baasee rooba kana wanta kun hanga roobaan fayyadamtee ji'a tokko gartee bishaan itti toohuudhaan maagadaan akkana yoo taate malee hogguu sannis ta'a hogguu kaan ammoo guutuma kanaatu wajjaba jaa jiranii akka kana. Kun ammoo zakaa mutlaqaadha. Kun zakaa mutlaqaadha. Zakaan tijaaraa kuni bifa kanatti akkasitti ilaalama. Walaa tayammamul khabiisa. ولا تيمموا الخبيث Walaa tayammamuu hin hamilinaadha.
الخبيثة الخبيثة. هوسا هميلين يجو هوسا هميلين أما هوسا هميلاني رافنون حرام انتو مال باسو قمو أجيباتي باسو قم نجيد إساتي أججي هوسا را أورج دوبا أكاها يجو bifa kanaan akkasitti deemuun barbaachisaadha. Maaliif sadaqaa dirqamaa bichaa osoo hin ta'in sadaqummaan sunnaatu gad aanaa kennuun hin ta'u jedhanii bari yoo dhiifate dhiifatuu sanii malee bareeda. Garee tana jennu san gartee dhiifatuu sanii ture bareeda. Maaliif wamata akka jechuudha kamindaa itti argattu bifa san kennuu qabda akkana jaajjan. منه ومن تنفقون منه تنفقون. منه تنفقون جيجودا منه إسرى هوسن كنينا إسرى هوسن هميلينا إسرى هوسن هميلينا تنفقون قنة الأبجيتشيك قنة ما أبجيتشاو هوسن هميلينا جيتشو إسرى وان تقول لي خنا مالي ونمان سن كنتاني في جيرتون تهو جا جريت أجاجا خينيا اللي خلفتان وقرا نتي نهي سنغون خنق ديدني جرتن جيتشورا وسنة دبرتني جرتني بفقان ديم ولستم بآخذيه ولستم بآخذيه. إسنمانو خفرة انتاني جبل الله سبحانه وتعالى ولكم ولستم بآخذيه إسنمانو خفرة انتاني غوصصا جيتشو غوصصا ودو سيني خنني معاملة خيست تكاونا مجمان تقول لي يوتولا اللي سنت أولي قد أنا سن خفرة انتاني maaliif waa aboo sii dhiise eega kanuma kanatti fannitu taate anin fudhadhu kame atummaan fudhadhu jee namni deemus jira bara haala isinuu ha fudhattan hin tahiniin gad aanaa san hoosa san illaa an tuqmiduu fi إلا أن تغمضوا فيه. haala isin duuba ija dunuunfatoo taatanitti malee jechuudha. haala isin ija dunuunfatoo taatanitti malee irmaada jechuun qabdul basar waxbaaqu jafnin alaa jafnin jaa haala isin ija guduunfatoo taatanitti malee isinuu haala fudhatoon tahiniin anaaf akkamitti rabbii jettanii akkamitti kennitarree waan akkasiisa ani isinii gadi maal taatanii kan jiru rabbi subhaanahu wa ta'ala wa'lamu واعلموا wa'lamuu beekaa أن الله allaha غني حميد. waan ijjun jechuun dureessaa beekaadha gina mutlaqii jennu حميد. kan waan kana ni qaba waan kana qabu hin qabu guututti rabbiin subhaanahu wa ta'ala dureessaa kanama makluuqatii miti hamiidun faarfamaadha beekaadha jedha duuba الشيطان shayxaanni يعدكم الفقر. maal shayxaana jechuun isa rahmata Allah irraa fagaataa ta'e jechuudha. Gaariidha. Shayxaanni ya'idukum alfaqra hiyyuma baay'ilama isinii godha jechuudha. Hiyyuma baay'ilama isinii godha. Akka isin hin kennineef jecha hiyyuma baay'ilama isinii godha. Ni hiyyoomtanii. Ni hiyyoomtanii tan. Kana baay'ilama isinii godha jechuudha. Hogguun ifa amma wanni nyaatan kun faan xiqqaatu. Xiqqishoo rakkoon nu qabatte akumatti amanni gaa wanniidha jettanii qaariyaa hanga nama oofsisu takka taaban. Biyya teenyatti hogguu qaariyaa baasan. Qaariyaa nama oofufaa jira. Maali yoo qaariyaan kun wajjin nyaate nuufi ilmaan kiyyan geessu jedhu wajjin. Wanni achi ga'e silaafuu dhumtee ubarsin. Dhumtee eega kana taate warbi sadaqaati je rabbiin barakaatti godheeti silaa tirfeessawu. Silaan isaafu ol deemti. Hanguma santu isaaf gartee barakaa ta'ee silaan ittiin jiraatuu danda'a waan ta'eef gama kana shayxaantichi hiyyuma kana sodaachisa duuba akkan kennineef jecha bara.
akkan kennineef jecha baay'ilama isinii godhaa hiyyuma jechuudha duuba. Akka kanaa bara. Akka kana ilmaa namni tokko tokko ilmaa namni kun walirra jabaadha biyya gadii kanatti gaa tokko jamaa jedhaniini oduma isiin kun qabne isiin kun qaariyaa feeti saafana lafeeti ifumaa fi olii gal fiidellee waa sirreessitee isaan kana jiraachifti inni immoo jidduma sanatti hogguu inni dhufu amma nyaanni gana umaa rakkoon uumamte qaariyaa laalladhu jeen ni use duba darasicha namaa ishee oseetu hogguu isii achi hosiinaadhaa waa gootee ol dhuftu qaariyaa laalladhu naan jette jee ol sagalee ol fuudha dhageessise isiitan lolte duuba maali qaariyaa laalladhu eenyu siin jedha bara abbuma manaa kanaatu abbuma ijoollee teetii tanaan jedha maali anaatu waliinu isin tajaajilaa jira maal qabaateeti inni kana jedha maatu dubbatta jette hogguu amma isiin irra kaaftu gaa amma rifatee duba deebee darasicha irraan siin hin jenne maal gootaa maqaan balleessi ifila sodaata sedhamila akkasitti itti wadeemi duba jabira waan nama jabsiisu akkasitti maaliif wanni inni jee egaa wanni tu wal hanqatuuf deemtii dhaaba inni kun kaje isiin ammoo wahuma sanirraa hin qabdu gaa akkuma ganda abbaa xalaasanii waan ajaa'ibaati wayusiduun ala anfusihim walaw kaana bihim khasaasa akkuma rabbiin jiru kana bal'ina qabdi waan taateef bifa kana maal jeen inni kun darasicha kun amma yeroon ammaa yoo qaariyaan laalladha je'ellee haadha balu qaariyaa kana waan argu hoggunan qaariyaa argadhu san qaariyaa sii baafna jettaniiti boodanaasitani maal jetta duuba bakkuma tanaan na dhibe malee eegenni je'elle silaannuman deemaa je'e jennaan dhuga baan teetteen amma eessaa gartaa miti usii bal'adhuutii gammadii taa'i jetteen duuba isii du'aa'ii godhu seene duuba abboota akkanaa jira gaafoo rabbi si haa baraachisu sii fi inni gaa ibiddumaa fi bishaanii wama jaa'ibaa rabbi walitti si fide jeeti akkasitti duuba du'aa'uma argatte duuba ayya waan ajaa'ibaati ويأمركم بالفحشاء الله سبحانه وتعالى اسن أجاجا بالفحشاء بالخصلة الفحشاء جن حالتي فقط اسن أجاجي حالتي فقط جيتشون كوني ديلو مغوتو دا ديلو مغوتو دا أكوسان وغو صدقاتن اللي خرا شريعان خنا ملت خنو دا أكو سن جيتشو دا ملي خرا خيري خيزت خنو أبني خنا دنيومودا wanti hamtuu taate dhuftinuu keessa seente jechuudha. Kana malee jechuudha fokkattuun jaantuni sharmuuxummaan keessa seene jechuudha. Kanatti nama ajajaa. Kanatti nama ajaja haruma akkuma ifii badeetti nama balleessuu deema inni kun. Yaatanii kana zuriyyaa ta'uu jaaban. Washaarikum fil amwaali wal awlaadi wa'iduhum ammaa ya'iduhum ash-shaytaanu illaa ghuruuraa jedhani bifa kana jechuudha. Hamtuutti isin ajaja duuba. Wallaahu ya'idukum. والله يعدكم الله سبحانه وتعالى بايلما سنيغودا منه عرارما قدو إسا براتات بايلما سنيغودا إيجو الله سبحانه وتعالى عرارما قدو إسا براتات بايلما سنيغودا وفضلا وفضلا تولو أولين إسا براتات الله سبحانه وتعالى بايلما سنيغودا إيجو أكساني دو والله بايلمنكم خيري خيستني أرجم أكو أما دبنو خان جمع براتي همتو خيستني ما أرجم جا النار وعدها الله الذين كفروا كما جوجت أمة غري سني بايلما غرابي أمة خان ور خيري لا غرتي خنا بايلما غرابي الله سبحانه وتعالى كخان هايا والله الله واسع بل جيتشودا فضله طلع الانسساب عليم الله سبحانه وتعالى بيخال دوبا ما يستحقه نما يستحق قولة الله تعالى
يؤتي الحكمة. والله يعيدكم الآخرة من فضلا نقول جنة يقوني فيه وعدين كن إطلاقا قدامي خير خيسة تاجج يوم موقع قيد متاتي وقو خير قيد مس خير سنين إتي سنوات يجو خيسة تاقون أما هم تون هدام اللي جيجو لا النار وعدها الله الذين كفروا خجلوا خانا بفخانة ديما ما جيجو آية يؤتي الحكمة. الله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة إكمانتم فئلة من الحكم جانين كالنحلة من النحل جانين الله سبحانه وتعالى بخاري ما جاء الحكمة الإصابة حقا قاتمو إذا سنيتو حكمة جاء ما جاء خنافو يؤتي الحكمة الله سبحانه وتعالى حكمة نخن أصلين حكمة دا ما يمنع من السفية وانقو مرة نمر أرقو غاي وقو ما يجون وكل قبيل شوف قوتا تايتي الله سبحانه وتعالى حكمة نخن جيتشون بيكمسا جيتشو بيكمسا قرآن في خان حديثا خانا إساني قام ترى ittiin fagaata waan ta'eef isaan qaceela waan ta'eef ni kenna jechuudha. Eenyuuf kenna? من يشاء. Nama kennuu fedhuufi kenna. ومن يؤت الحكمة. Namni duuba hikmaa beekumsa haqa gaaxamaa ta'e sani kenname. فقد Faqad أوتي خيرا كثيرا. dhugumatti inni sun kennamee jira. Khayrii hedduu ta'e kennamee jira jechuudha. Wanni irraa hafe hin jiru namichi beekumsa argate beekumsa sanitti karuu fayyadamaa ta'uu qaba gaa. Fayyadamaa ta'uu qaba. Kattiin fayyadamee bifa saniin gaariidha bifa saniin baratee haqa isaa saniin dhaabbatee itti hojjetee akkasii jeesani dhugumatti jechuudha khayrii hedduu ta'e kennameeti jira. Wamaa yadhakkaru وما يذكر. wamaa yadhakkaru duuba waan gorfamu إلا illaa أولو الألباب. jam'u lubbin jenne saahiban aqlawwanii malee waan gorfamu jechuudha. Yadhakkaru yatazakkaru asliin isaa. Kanaafuu waan gorfamu saahiban aqlawwanii aqliin isaanii saliima taate tan sahiha taate tan kaamila taate isaanan san malee amantaa tana amma akkatti rabbi subhaanahu wa ta'ala buusee bifa karaan himamu kana namni ittiin gorfamee ittiin fayyadamu isaanan kana malee isaanan kun itti fayyadamuu hin danda'u yaada jedhamu kaa jedha.